ميكا سهري ميكا سهري ميكا والقابلني من قانون بيكو اوكي الغرغره هنا سهري ميكا تروح بيكو بيكو دي من جد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميك شن ولا مشن أمسينا ونسلم يا برتينا الرجالي ونير برتينا si shanano tu partita tocco ma perché sono dirti ok sihri nya cek tu pun boftan شريعة زيرتي قولي جرة ma jalate شريعة قولي جرة dari mobaila سوا زيرتي قولي جرة tawar agarte tatawurtani mashallah ma wanna le jama teknologi ke sale sentanya tasiri ke san teknologi ke shariha sawa ke satti gotani ak isi mobile isi ke satti sihri ngodamu gotan tokko kambiro ho ani hanjodhu dhugaan isinin jedha waan kana salphisuudhaaf akka wanti kun gadi dhaabbatee uummata kanaaf ziiriin kun dhaabbatu osoo maqaa biyya fi nama akkanatti ziirii namatti hojjetu kana keessattuu biyya keessatti himsiisanii hedduuta kanatti tolaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jirra jirtu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya raamanni rabbii isin bira haa jiraatu. Ashama harka fuuni warroonni amantii biraas hordoftan hundatti keessanuu baga jiraattan. Akkuma viidiyoo irratti agartan kana rabbiin kaa inshaallah abbaa fedhee dandeettii ofii kennaa fi abbaa fedhee rabbiin waan ofii danda'e kennee fi dandeettii siyaasanii immoo uummata ofii tajaajilaa jechuudha. Ustaazii kanallee rabbii umurii isaanii haa dheeressu. Akkuma agartanii namoonni hedduun immoo tarii gara biraatti illee namoonni fudhatan jiraachuu danda'anii koomantii tokko ni argaa. Ustaaziin akkuma agartan kana wanti isaan waan biraa harkaa qaban hin jiru. Wanti isaan warra laalaa yookaan immoo callee daawwaa dalagaa jiran takka hin jiru jechuudha. Wanti isaan dalagaa jiranii fi wanti isaan qabatanii jiranii quraana rabbii qofa jechuudha. Akkuma dhageettan namoonni rakkoo qabanii namoonni rakkinni ofitti beekanii yookaan rakkoo qaban dhugaan isin jedha dhageeffachuu hin danda'an. Mee ofumaa keessanii ni jarrabdanii yeroo ustaaziin tarii liifii seenan yeroo huma kana isaan ziiri makan ijoollee keessaa baasan miidhageeffadha daqiiqaa hagamii dhageeffachuu dandeettan daqiiqaa hagamii dhageeffachuu dandeettanii jechuudha. Akkuma ijoolleen asirratti himattu kun na dhukkuba jedha kun nama na jibbisiisa jedha kun nyaata na jibbisiisa jedha kun baqa harkumaa feeluu kanarratti qabe jedha kun immoo dalagadhee waan dalagadhe keessa inuma dalagaa garuu barakaa takkallee hin qabu jedha namu waa rakkate jechuudha. Kama rakkate beeka rakkina namaa ilmi namaa waa rakkate inni kun immoo akkuma isin agartanii quraana qaraasisaa quraanatti qara'aa jira malee waan biraatii miti jechuudha. Inni isaan dalagaa jiranii rabbii umurii isaan haa dheeressu. Inshaallah rabbiin nama akka isaanii asirratti nuuf haa baay'isu. Wanni jechuu barbaade takka jechuudha. Osoo biyya isaanii maqaa isaanii fakkeenyaa fi namatu wal dhabaa namatu wal fixaa jechaadhaa fi keessattuu biyya keessatti nama ziirii hojjetu kanas nama isaa ziirii irraa dalasiisaniifis ijoollee kanatti fakkeenyaaf namuma naannoo tokkotti ijoollee waliin guddatanii ijoollee wajjin taphatanii ijoollee dheedaa cinaachaa ijoollee ollaatii nama hiriyyaati nama tasaati namni kun namiidha nama tasaa namni kun waan akkanaa narra yaadaa jettee ati yaadini nama akkasiitiin ijoolleen ta'e namiidhamaa jirti jechuudha. Nama akkasiittis wal miidhaa jira. Namni fagoo duras uummata kee waliin godhu nama dhiyooti. Ka oole bultii kee beeku, ka waan ati dalagatte beeku, ka karoora kee beeku, ka waan ati irra jirtu beeku jechuudha. Innaan dhugaa oduu baasanii salphatee salphina ofiitiin oduu namni tokko salphatee irratti ilaallatee isa duubaallee badii hin dalagu jechuudha. Wal shaffanuu walirra qabuu
kanatu ummata keenya miidhaa jira. Inshaallah rabbi warra waan kana dalaguudha rabbi isaan haa qajeelchu. Keessattuu ijoolleen biyya namaa kana keessa jirtanii ijoolleen biyya namaa kana keessa jirru jireenya biyya namaa kana hunduu ni beekna. Akkamitti akka waa dalagatanis akkamitti akka dalagatanii waa fidanis hunduu ni beekna jechuudha. Isii kanarrattuu walirratti inaafnee waan hin taane walirratti dalaguuni baay'ee takka nama gaddisiisa. Amma mucayyoon tuni Suudii keessa jechuudha. Biyya Suudii keessatti jettee hiriyyaa isiiti. Waan isin ajaa'ibu siimima isii irratti dalasiiste jechuudha. Siimima isii keessaa baastee siimima isii irratti dalasiiste. Innaa obboleewwan tiyyaa har'aan malee boruu fi waan takka faayidaa takka illee namaaf hin qabu. Jiruu addunyaa tana hagama irra jiraatanii iyyuu hin beekan. Hadha biraa deemnaa boru biraa deemnaa wanti beeknu takka hin jiru jechuudha. Callisneetuma karooruma kadalannee harkaa qabnu osoo irraan kaa'atini kabaatii 2-3 gana dalannu of fuuldura keenyatti karoora baasnaa jechuudha. Innaa obboleewwan tiyya hunduma keenyaa rabbi nu haa qajeelchu. Jireenya addunyaa gabaabduudha. Kadalannee iyyuu hin nyaanna rabbitu beeka. Ka biyya walitti qabannee iyyuu itti galaa rabbitu beeka. Tarii yookaan duniyaan nama biraa deema yookaan duniyaa biraa deemanii jechuudha. Akkasuma jiruu biyya namaa kana keessatti wal dararaa biyya keessattis akkasuma yeroo ammaa kana wanti kun baay'ee takka baay'atee jira. Baay'ee takka jechuudha. Baay'ee takka bakka haalli jireenya biyya baay'ee takka nama jibbisiisa. Mee maatii keessan bilbiltanii yoo gaafattanii yoo kumtaala 100 galfatan yoo kumtaala 50 galfatan baatii 2-3 booda sanii waan facaafatan hin jiru jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Jireenyummaan alhamdulillah ni qaban nummaan jedhu takka hin jiru. Guddaa galfatee diqqaa galfatee garuu jiruu biyya namaa tana keessanii agartanii biyya namaa mana namaa keessa jiru tana dhugaan isiniin jedha kubusa kiisii takkatti irraa hafee goggogee gatanii jechuudha. Kenneen namni keenya faguma ija argaa wal jibba faguma taa'ee bakka fageenyumarraa huma godhatirraa diqquma godhanne tana walitti inaafee wannuma diqqoo dalagatee fayyama qabaattee fayyama namaatti inaafaa jira namni keenya fayyamatta fayyaa qabaatee dalagataa atta gabbee oollee ba'a. Boleewwan tiyyaa rabbi nu haa qajeelchu. Ani yeroo takka yoo akkanatti taa'ee ilaalee itti yaadu jechuudha. Jiruu biyya namaa kana keessa duniyaadhaaf jennee biyyaa baanee garuu waa hedduu barataa jirra. Namni sammuu qabu namni telefoona kana silkii harkaa qabu waa hedduu barataa jechuudha. Dhugaan isiniin jira waa hedduu argas waa hedduu barata. Mataa kiyyatti waa hedduu baradhe miidiyaa kanarraa jechuudha. Ustaazotii jira waa hedduu maaltu haraama maaltu halaala waa hedduu ka maatii koo biratti ka biyya koo keessatti hin baratin waa hedduu miidiyaa kanarraa baradhe jechuudha. Gaafa ustaazotiin adda nuu baasanii haraamaaf halaalaa